harka fuun akkam jirtu nagaa jirtu har'aaf akkattiin kompiitara keessatti filaashii yookaan meemoorii korraaptii godhe ittiin formaat goonu isinitti agarsiisa. Na duukaa bu'aa. Jalqabaatti start jennee search program and all files jedhu keessatti cmd jennee barreessina. Achi enter jennaa. cmd gabateen gurraachi kun erga nu dhufeeti disk part kan jedhu barreessina. Mallattoo kun yoo nu dhufe yes jenna. Kana booda list disk jennee barreessina. Diskoonni keenya akkanatti nu tarreeffamanii jiru. Amma ani filaashiin kan inni irra jiru disk 1 dha. Then select disk 1 disk 1 ko select erga ni ta'eeti clean jedheen barreessa. Clean erga jedhee enter jedha. Kana boodatti create partition primary jedheen akkanatti yoon barreesse partitioning ko sirriitti create na ta'eera. Kanatti naanu direct format jedheen barreessa. Percentiin irra jiru kun percentii 0 kun ammun deemee 100 ta'utti obsaan eeguun qaba. Kana booddeetti yoon 100 ta'e filaashii koo shift mallattoo shift tuqeetu irra baafadha jechuudha. Galatooma.